حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك. kamil mana Oromoo hundummaan keessanoo kame nagaa fayyaa jirtanii daawwattoonni dirree dadartuubii chaayinaala dadartuubii warree haaraa taatan subscribe godhaa kan duraan subscribe qabaattan laayikii komentii nuu katabaa. innaa kanatti aansinee waa hedduu qulfii jireenya ilma namaa kan bilbilaa qabannee isinii dhufnee jirra. kanaaf namni keenya waa hedduudhaaf akka rakkachaa jira. kanaaf nutis yaadnee qabannee isinii dhufaa jirra. kanaafuu asomaan nu hordofaa. rakkoon bilbila keessan keessa jiru aappii maal akka ta'e bilbilisa maaliif rakkoon maalii yoo qabaate inna amma takka yookiin bilbilli keessan oowwa isaa akkami baruu akka dandeessan maaliif akka oowwu akkamitti akka baruu dandeessan istiroojiin isaa yookiin duwwaa ta'e kan ati viidiyoo keessaa hin qabne inni yoo guutuu ta'e hin fudhatu sii fudhachuu didi maaliif akkasii fudhachuu didi eeysaan istiroojii inni kasi guutuu jedhamu san eeysaan gara duwwaa godhatanii irra waraabbachuu akka dandeessan yookiin ispiikarri keessa yoo kan dhusu taate chaarjarri keessa yoo bilbilli chaarjara keessan fudhachuu kan didu yoo taate haadaan rakkoo qabaa isiin rakkoo qabaa akkamitti akka addaa baasuu dandeessan. karaa kaaniinis bulutuusiin keessan DVS isaa yoo isinii dalaguu dide akkamitti akka addaa baasuu dandeessan. innaa kanaa wal qabatee bilbilli keessan chaarjii yoo isaa ba'ala nyaate akkamitti akka tartiiba inni baalaansii chaarjii isaa gootan yookiin voolteejiin isaa yoo hedduu ta'e inni kan dafee chaarjii fixu yookiin chaarjii seefingii irratti yeroo xiqqoo keessa dhibbatee yoo bilbilli keessan kan gartee chaarjii fudhachuu didu yoo kan ta'e akkamitti akka kana hunda informationa kana hunda azalatti argannaa. inninis aappii ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufee jira. kanumaaf asiin na hordofaa gara aappiitiin isin deebisa. pilaastoorii seennaa jechaadha. pilaastoorii seenna. pilaastoorii eega seenne booda DVS jennee katabna. erga DVS jennee katabne booda isa barbaadannaa jechaadha. kanaaf asumaan na hordofaa. okay DVS information jennee itti katabnaa jechaadha. DVS information gisee inni originalli isaa DVS information system copy information jedhee jira. waan hinga buufadhee jiruuf kunoo an akkanumatti isin agarsiisaa. isin warri hin buufatin ammoo azalaa buufattanii erga buufattan booda install ol gootan open jeetiin isiniif seenaa jechaadha. kallattiidhaan gara rakkoo bilbilli keenya qabuu san nu geessaa jechaadha. inna amma bilbilli keenya fileeshii yookiin ammoo baatiriin isaa rakkoo qabaa X nu fidee jira. okay X kana maaliif akka inni ta'e yoo kan baruu barbaannu taate X kana tuqnaa jechaadha. okay baatiriin ni ibsa. ispiikara laalla. okay hiyyasii jennaan ergas booda inni akkana raayitii nu barsiisaa jechaadha. deebinee ispiikar jennaan ammaas ispiikara kan bilbilaa jechaadha. kunoo raayitii nu godha. deebisee rikoordi poonii jennaan raayitii nu godhee jira jechuudha. gara kaaniinis lookshii yookiin iddoo takka akkamitti akka baruu dandeenyu kan nutti himu lookshiina bilbilli keenya ni fuudhamoo hin fuudhu kan jedhu asumaan barraa jechuudha. inni gisee irrattu inni yes yookiin no nu yes jennaan yookaan X ta'uu taate rakkoo qabaa jechuudha. isuma sanitti deebi'uu qabna. kanarraa ammaas deebisii kunoo akkuma agartan inni raayitii naadhee jira. okay multuuch yaani iskiriinni rakkoo maalii akka qabu X naa godhee jira. okay nin tuqa isa kanaas iskiriina kanaas jecha okay naadhee jira jechaadha.
Kanaaf haaluma kanaan akkanatti bilbila keenya rakkoo isaa baruu dandeenya jechuudha. Asiin aappii yennaan ammaas deebinee bilbilli keenya yoo aappii inistaal nu godhuu dide maaliif akka godhuu dide yookiin amma inni aappuma kana ta'e aappiin kun kamtu vaalaansii isaa chaarjii isaa ba'aala akkam akka nyaatu vaalaansiin isaa akkamitti akka wal qixxeeffachuu dandeenya yookiin siistam eega aappii tokko gabbuufne bilbilli biisfaa ta'uu malaa waan fudhachuu diduufaa malaa oowwuufaa malaa aappii san keessaan seennee yommuu fayyadamnu bilbilli isaa baala oowwee chaarjiillee fudhachuu diduu danda'a jechaadha. Kanaaf amma asumaan aappiin akkana nu jira. Bilbilli keenya aappii gisee nu fudhachuu dide aappiin isa kanaa waliigala meeqaa irra jira maaliif naa fudhachuu dide inni ilaaluu qabna. Kanaaf aappiin inni irraa qabu akkuma agartanitti aappiin inni irraa qabu yoo kam guddate aappii firii diidam bira hin kutu jechaadha. Amma asiin user app yookiin system all app jennu jira. Isa kana gimmuu akkana laallo aappii 383 qabaanaan jira bilbilli kee. Kanaaf aappii kana firraa xaraynaa jechuudha. Inni bu'aa nu hin qabne kan dur haynee eega haynee booda imeela keenyarra galee inni kun akkanuma bilbila keenya biis godhu jira jechuudha. Kanaaf isa kana firraa haynaa jechuudha. Erga isa kana firraa haynee booda asumaan seenarii jechuun zaa yeroo itti fayyadamtu niitoorkii isaa tuqaatii iskiriina jechuun kiiboordii isaa waan adda addaa nu fida akkuma agartan kana haaluma kanaan isa kana fakkeenyaaf ortodoksii siinarii jira inni kun yeroo samsiingii elektiroonis taayibii jira orginaalish yoo jee isa kana irratti xuyinaa jechuudha akkana nu fida yoo inni kana kan hisaabuu jiraatu taate siinariin keenya fayyaa qabaa jechuudha fayyaa qaba siinariin keenya kun paawarii vooltii meeqa fuudhennee ilaallammasis deebinee vooltii 999 vooltii 9,984 tuqaa 74 vooltii fuudhaan hunjaa hayyee inni irraa deebina inninis fayyaa qaba hayyee asumaan haa deebinu. Oowwii bilbila keenyaa ta'u akkamii oowwii bilbila keenyaa kun yoo meeqa dhaqee oowwii isaa sirriidha oowwii bilbila keenyaa yoo hangam akka ta'e bilbilli keenya kun sirrii jiraachuu danda'a oowwii bilbila keenyaa piin vaayibitii kan jedhu 37.4 yookiin 37.4 yoo kan jiraatu taate bilbilli keenya kun oowwii isaa sirriidha jechuudha 34 35 36 mana 40 keessa seenuun qabu jechuudha. Baatiriin keenya oowwisa maal fakkaataa jennuuni baatiriin keenya 30.5 yoo kam guddate 30.7.9 inni hanga 35tti bilbilli keenya kun rakkatu jechaadha. Kaameraan keenya yeroo kaameraa qabnu bilbilli keenya oowwufaa mala maaliif akka oowwii bilbila kaameraa keenyaa meeqa akka ta'u baalaansiin isaa meeqa akka ta'u yoo barbaanne kanaaf kaameraan keenya 35 ta'uu qaba 35.6 35 kanaaf haaluma kanaan laaluu dandeenya jechaadha. Kaameraan keenya hangam takka saayiziin isaa kaameraan keenya kun kalar faartarii meeqa qabaa saayiziin isaa meeqa inni kun kaameraan keenya kun sirrii jiramoo sirrii hin jiru yoo kan sirrii hin jiraanne taate raayitiin godhuu jechaadha. Eksi fida bakka eksi sanni xuyina amma ani raayitiin haa godhee jira. Kanaaf kaameraan kiyya fayyaa qabaa jechuudha. Viipiin kaameraa kiyyaa 3.0 yoo kan ta'u taate foorneetiin isaa sirriidha jechuudha. Foorneetiin isaa kana sirriidha. Kan ka duubaa kan ka duraati. Kan duraa 13 kan duubaa 8. Kanaaf hangam takka saayiziin inni guddisee nu agarsiisuu danda'u 3,264 baay'isuu 2,248 baay'isee nu agarsiisuu danda'a jechuudha. Lafa dheerina hangam takka irra jechuudha. Hayyee asumaan ayaanu istiroojii seenne yookiin miimoorii jechaadha. Hayyee bilbila keenya kan gartee fooniin keenya duwwaadhaa yoo waa nuuf fudhachuu dide yoo kan gartee yommuu isa banannee waayis jalaan qabnu waarra haqii faanuun jechuun fa'a mala.
Kanaaf yoo akkas kan jiru taate memoor jira. Memoor kana remedy axi memoor jira. Okay, remedy axi memooriin kun hangam takka hanga jiru baruu qabna jechaadha. Kanaaf system storage jira. System storage akkuma voltii yookiin raamii isiirra dhaabbata. Kanaaf kiyya 3.58 USDdha. Hangi inni fudhatu 53.63 fudhata. Okay, install storage date jira. Ni xuyinaa jechaadha. Bilbila keenya duwwaa yoo kan jiraatu taate jechuudha. Okay, haaluma agartan kana bilbila kiyya kanarra giga 32 fudhatti. Giga 32 kanarra siistama qafoo yookiin iimeelii isiirra wanni jira giga 23 takkaa jechuudha. Awwanniin memorii yookiin gaalaarii jalaa qabu giga 9.4. Kanaaf bilbila kiyya kun maaliif guutamee jechuun danda'a jechuudha. Nummaanu kanumaaf gara footoo yookiin footoo inda viidiyoos jira takka tuqaa takka GB firraa qabdii jaa nin seenaa jechuudha yoo dhugaa kan ta'u taate. Kanaafuu dhugaa miti jechaadha. Silaa dhugaa ta'e garas nuuf yookiin appilikeeshina nuti amma dura fayyadamne appilikeeshiniin kun waan nuti fayyadamne kana meegaabaaytii godhee achi jala guddisee ta'an appilikeeshina kana jala yoo dhaamsine storoojiin keenya kun ni idamoo ni irrisa yaada jiruus qabachuu qabna jechaadha. Kanaaf aappiin seenaa Photoshop Expert nanja nin seenaa jechuudha. Okay, akkuma agartan kana aappis jira. Aappis jee waan jiruuf deetaan isaa 49.15 kiiloobaaytii jaa tootaaliin isaa. Kanaafuu inni kun qulqulluudha jechuudha. Yookiin ammoo yoo inni kan waan aappii malee if jala kan qabaatu taate bakka deetaa kanarra yoo kan jiraatu taate nin dhaamsaa jechuudha. Cancel date gizeen jeen kunoo duwwaa ta'e jira jechuudha. Haaluma kanaan okay, footoo jala meegaabaaytii 164 jira naan jee tootaaliin isaa. Garuu ammoo daataa jala meeqaa jira? Daataa gisee siin jiru kan imeelirra jira jechuudha. Kan ati itti fayyadamtu hin jirre buduun footoo malee buduun hanguma ati itti fayyadamteef jechuudha. Kanaaf cancel jennaan. Kanaas management storage jaa. Management storage kun waan isin firraa qabdu. Kanaafuu isaan dhaamsuu qabnu jechuudha. Okay, data kanaas ni dhaamsinaa jechuudha asumaan. Okay, kanaaf duwwaa nu ta'e jira. Gara DFS information systemiin nu deebisee jira jechuudha. Bilbila keenya kun fayyaa ta'uu isaa haala kanaan nu agarsiisa. Inna haaluma kanaan chaayinaalli kun kan keessanii barnoota teeknooloojii waan adda addaa irratti argattanii. Kanaaf subscribe nu godhaa, nus jajjabeessaa. Nageetti hanga qophii biraa qabannee isinitti deebinu asumaan nageettiin isiniin jaa.